Qayyabannaa keenya jalqabna. Har'aa kan nuti walii wajjin ilaallu akkuma isin iddoo kanatti argaa jirtan Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 20 fi lakkoofsa 21 jechuudha. Lakkoofsa 20 fi lakkoofsa 21 walii wajjin ilaalla. Lakkoofsi 20 maal jedha? Inni humna isaa isa nu keessatti hojjetuun wanta nuyi kadhannuuf wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaa irra safara malee caalchisee gochuu ni danda'a jedha. Kanaaf karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristiyaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf hooqubaan haa ta'u. Ameen jedha. Maqaa Waaqa keenyaa kan galateeffame haa ta'u. Qayyabannaa keenya kaleessaa keessatti Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa hanga 19tti yeroo waliin ilaalle lakkoofsa 14 irraa kaasnee Phaawulos kadhannaa gochaa akka inni ture. Saba sanaaf dhimmee akka inni kadhachaa ture waliin ilaalaa turre. Ani waa'ee kanaaf jilbeenfadhee abbaan kadhadha jedhe Phaawulos. Ani waa'ee kanaaf jilbeenfadhee abbaan kadhadha. Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf akka inni guutamuuf sanummoo badhaadhummaa ulfina Waaqayyo abbaatiin akka inni guutamuuf namummaa keessan isa keessaa namummaa hafuura keessanii badhaadhummaa ulfina Waaqayyo abbaatiin akka inni guutamuuf jilbeenfadheen nan kadhadha jedhe Phaawulos. Kaleessa akkuma walii wajjin ilaalle Phaawulos yeroo waldaa kiristiyaanaaf kadhatu isa jalqabaa akka hin taane warra Efesooniif iyyuu yeroo kadhatu isa jalqabaa akka hin taane walii wajjin ilaallee turre. Akkuma isin yaadattaniif malee sirriitti keessa deddeebi'uudhaan ilaalleerra kaleessa waan ta'eef amma irra deebi'uyyuu nan barbaachisu. Phaawulos yeroo kan biraas waldaa kiristaanaaf kadhachaa akka ture. Keessumaa Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irraa kaasnee kan nuti walii wajjin ilaalle Phaawulos waldaa kiristaanaaf kadhachaa akka inni ture walii wajjin ilaallee turre. Sanuu dhimmee waldaa kiristaanaaf kadhachaa akka ture. Waldaan keessumaa Efesoon keessa jiran kun hubannaa barbaachisurra akka isaan gahan badhaadhummaa saatii kanatti qabaachuu qaban hundumaa akka isaan qabaatan kaayyoo waamicha isaanii akka isaan hubatan jaalalli Waaqayyoo hammam akka inni bal'atu akka isaan baran jaalalli Waaqayyoo hagam akka inni dheeratu hagam akka inni ol fagaatu akkam inni gadi fagaatu akka isaan hubatan gochuudhaaf akka isaan ta'aniif Waaqayyoon dhimma akka inni kadhatuuf ilaallee turre jechuudha. Wanti hedduu nama ajaa'ibu garuu Phaawulos yeroo Waaqayyoon kadhatu yeroo waldaa kanaaf dhimmu yeroo xalayaa barreessu haala isaanii yeroo iyyaafatu ofiisaa haala gaarii keessa taa'eetu miti yaabboloota. Kana ilaalleerra miti. Phaawulos ofiisaa haala gaarii keessa taa'eeti waa'ee waldaa kanaa gaafata miti. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u paaster. Baga nagaa taatan. Garuu faallaa kanaa Phaawulos boqonnaa 6 Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 20 irratti kan dubbifne Phaawulos yeroo akkamitti waldaa kiristaanaaf kan inni kadhatu utuu finyoo sibiilaatiin hidhamee jiru mana hidhaa keessa tolchu jiruuti kan inni Waaqayyoon waldaa kiristaanaatiif akka kanatti kan inni kadhatu jechuudha. Waldaa kiristaanaatiif kan inni dhimmu waa'ee waldaa kiristaanaa qofa kan inni yaadu yeroo akkamiiti utuu finyoo sibiilaatiin hidhamee jiruuti jechuudha. Utuu finyoo sibiilaatiin hidhamee jiru. Utuu finyoo sibiilaatiin hidhamee jiruuti kan inni waldaa kiristaanaatiif dhimmee kadhatu jechuudha. Akka isaan sadarkaa irra gahuu qaban irra gahaniif isa kana sirriitti ilaalaa turre. Maqaa Waaqa keenyaa kan galateeffame haa ta'u. Keessumaa ani jechan irra deddeebi'ee boqonnaa 3 kana keessatti irra deddeebi'ee yoon dubbise nan quufsine lakkoofsa 19 irra kan jiru. Lakkoofsa guutummaan isaayyuu jecha badhaadhaadha. Ayyaana Waaqayyootiin kan guutedha sagalee Waaqayyoo. Garuu lakkoofsa 19 irratti maal jedhaa? Jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii
guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha jedhe Phaawulos. Kadhanni Phaawulos hamma warri Efesoon eessa ga'anittidha. Birrii kana maal godhu? Birrii kanaaf maal hin godhaa? Please warri ol seetan miyuutii nuu qabadhaa. Miyuutii nuu qabadhaa yeroo ol seetan. Sagaleen disturb nama godha waan ta'eef. Lakkoofsa 19 irratti jaalala Kiristoos safara beekumsa namaa bira darbu beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha jedhenna. Qajeelaa. Qajeelaa. Walii ofii kee mu'iitii irratti qabuu dandeessa. Okay, miyuutiin qaba osoo hin taane nan baasa. Dhiifama naa godhaati. Sababni isaa obboloota iddoo kana ol seenuun qofni faayidaa addaa hin qabu. Yoo hordofii hin gootan ta'e jala teessanii illee dhaggeeffachuu hin dandeessu. Garuu namoota disturb gochuun gaarii miti yeroo sagalee Waaqayyoo dhaggeeffannutti jechuudha. Wanti kun gaarii miti. So Waaqayyo nu haa gargaaru. Okay. Eebbifamaa. Lakkoofsa 19 irratti waan dubbachuu jalqabee siniif ibsuun barbaada. Sana booddee kadoo nagaa Waaqayyoo siif haa baay'atu. Neetworkiin kee sirriidha yoo ta'e na beeksisi kadoo. Nagaa Waaqayyoo hunda keessaniif isiniif haa baay'atu. I think ariifiidhaan itti fakkaatama. Okay, baay'ee gaariidha. Mee lakkoofsa 19 irra kan jiru erganii dubbadhee booda'anii kallattiidhumaan gara kadeerittiin isin dabarsa. Lakkoofsi waan kaleessaa akka nuti yaadannuuf jedheeni malee lakkoofsa 19 ilaalleerra. Keessumaa lakkoofsa 18 irratti warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gad fagaatu jechuutiin dhoksaan ogummaa Waaqayyoo baay'ee bal'aa akka ta'e kallattii afuriin akka inni ibsamu ilaalle jechuudha. Asii ol hagam akka inni ol fagaatu, asii gad akka gadi fagaatu, hagam akka inni bal'atu bitaan mirkatti, hagam akka inni dheeratu fuulduraaf duubatti jechuudha. Isinii galee kana jechuun badhaadhummaa ogummaa Waaqayyoo kana namni bira ga'uu hin danda'u jechuudha. Bira ga'uu hin danda'u jechuudha. Baay'ee bal'aadha jedha. Baay'ee bal'aadha jedha. Kanaafidha Iyyoob boqonnaa 11 keessatti lakkoofsa 5 hanga 9 yoo dubbistan Iyyoob boqonnaa 11 lakkoofsa 5 hanga 9 isinii dubbisuun barbaada. Kaleessa eertuu kana dubbisuun barbaada ture iyyuu garuu hin dubbisne. Iyyoob boqonnaa 11 lakkoofsa 5 hanga 9 kan jiru jechuudha. Maal jedhaa? Akkas jedha. Dhoksaa ogummaa sitti mul'isa jedha. Humnaan Iyyoob boqonnaa 11 lakkoofsa 5 Waaqayyo afaan isaa saaqqatee sirratti utuu dubbatee attam gaariidha. Inni dhoksaa ogummaa sitti mul'isa. Hubannaan isaas hammana hin jedhamu. Hubannaan isaas hammana hin jedhamu. Inni cubbuu kee keessaa gar tokko akka hin lakkaa'amne siif gochuu isaa beeki. Lakkoofsa 7 Gad fageenya dhoksaa Waaqayyoo qortee bira ga'uu dandeessaaree? Daarii yaada isaa hundumaa danda'uu qortee bira ga'uu dandeessaaree? Yaadni isaa bantii Waaqaa caalaa ol kaa'aadha. Maal gochuu dandeessaree? Iddoo lafa jalaa caalaas gad fagoodha. Maal isaa beekuu dandeessaree? Safarri isaas lafa caalaa hin dheerata. Galaana caalaas hin bal'ata jedha. Argitanii? Maqaa Waaqa keenyaa kan galateeffame haa ta'u. Namoonni tokko Waaqayyoon abootteedhuma isaanii keessatti qabanii waan namatti argisiisan wayii fakkaata. Yeroo waa'ee Waaqayyoo yeroo dubbatan haala nama rakkisuun yookiin immoo haala nama saalfachiisuun jecha gadi bu'aatii yeroo waa'ee Waaqayyoo yeroo dubbatan hin argamanna. Maal jedha kuni? Gad fageenya dhoksaa Waaqayyoo qortee bira ga'uu dandeessaaree kan jedhu jechuudha. Qortee bira ga'uu dandeessaa. Qortee xumuruu dandeessaa gad fageenya dhoksaa Waaqayyootiin. Daarii yaada isaa hundumaa qortee bira ga'uu dandeessaa kan jedhu jechuudha. Sababni isaa yaadni isaa bantii Waaqaa caalaa ol kaa'aadha. Akkasuma immoo iddoo lafa caalaa gadi fagoodha.
safarri isaa lafa caalaa hin dheerata, galaana caalaas hin bal'ata jedha. Kanaafiyyuu dhoksaa ogummaa Waaqayyoo waan umurii kee guutuu qorachaa haftudha malee waan bara baraan qorachaa haftu ammas waan haaraa kan argitu, borus waan haaraa kan argitu, iftaanis waan haaraa kan argitudha malee bakka ani beekee xumureera bakka asirratti kanaan booddee kan naaf hin jiru kan jedhu hin jiru jechuudha. Namni tokko namni ogummaa kana xumuree beekeera kan jedhu hin jiru jechuudha. Isinii galee Phaawulos garuu waa'ee dhoksaa ogummaa Waaqayyoo kana yeroo himu kallattii afuriin erga ibsee booddee sana booda jaalala Waaqayyo dhala namaaf qabu keessaan akka nuti Waaqayyoon hubannu barbaada jechuudha. Warri Efesoon jaalala Waaqayyo dhala namaaf qabu keessaan eenyummaa Waaqayyo akka isaan hubatan barbaada. Maqaan Waaqa kan galateeffamee haa ta'u. Jaalala Waaqayyo dhala namaaf qabu keessaan maaliif jennaan maal jedha jechuun jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbu beektanii isa sammuu namaatiin hin tilmaamamne beektanii guutummaa Waaqayyo biraan mageessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha. Maaliin guutamtu amma? Maaliin akka nuti guutamnudha kan inni barbaadu? Maaliin akka guutamnudha? Maaliin akka guutamnu barbaada? Jaalala Waaqayyoo beekuutiin akka nuti guutamnu, beekumsaan akka nuti guutamnu barbaada jechuudha. Beekumsaan akka nuti guutamu, hubannaadhaan akka nuti guutamu. Isinii galee? Innaa guyyaadhaa gara guyyaatti guddina keessa jiraanna jechuudha jireenya kiristaanummaa keessatti. Yeroo hunduma guddina keessa jiraanna jechuudha. Maqaan Waaqa keenyaa kan galateeffame haa ta'u. Waaqayyoon guddisnee galateeffanna waa'ee kanaafi. Anaaf jaalala Kiristoos safara beekumsa namaa bira darbu beekuu kan jedhu sun baay'ee murteessaadha yaa obboloota kiyyaa. Sababni isaa namni gaafa jaalala Kiristoos beeke wanti isa sochoosuu danda'u tokkollee hin jiru. Isuma dhugaan isinitti hima. Namni gaafa jaalala Waaqayyo isaaf qabu beeke, namni gaafa jaalala Waaqayyo dhala namaaf qabu beeke, wanti isa sochoosuu danda'u tokko hin jiru. Sababii kanaafidhaaf kan Phaawulos bar ani waan gatii naaf qaba ture hundumaa akka kosiitti lakkaa'eera kan inni jechuu danda'eef. Jaalala Waaqayyoo isaaf qabu hubate. Jaalala Waaqayyoo dhala namaaf qabu hubate. Amalli Waaqayyoo maal akka ta'e isaaf gale. Mul'ata qabaate jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru kun akka nuuf galuuf. Kanaafidha kan Phaawulos Roomee boqonnaa 8 keessatti eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa kan inni jechuuf jedhaa tureef. Gidiraa moo, muddama moo, areetamuu moo, beela moo, qullaa moo, sodaachifamuu moo, billaa moo, maali kan gargar nu baasu kan inni jechaa ture jechuudha. Homtuu wanti isin sochoosuu danda'u tokkollee hin jiru gaafa jaalalli Waaqayyo isiniif gale. Abidda tolaaltanii faarfachaatti deemtu gaafa jaalalli Waaqayyo isiniif gale. Miidhamuu keessan utuu isinitti mul'ataa jiruuti qaamatti akka miidhamtan utuu isinitti mul'atuuti inni isinitti mul'atu hundumtuu hin irraanfattu jechuudha. Hin irraanfattu maaltu akka isin mudachuuf jedhu. Gaafa jaalalli kun isaaniif galeedha ijoolleen Kiristoos bartoonni Kiristoos hundumti isaanii aarsaa suukkanneessaa kan isaan kaffalan. Akkamitti akka isaan biyya lafa kanarraatii darban bartoota Kiristoos qoradha. Jaalala Kiristoostu isaaniif gale waan biraa miti. Wanta biraa miti. Waa'ee kanaa gaafa laaltan Ibroota keessatti boqonnaa 12 keessatti mata duree keenyarraatii fagaatte naan hin jedhina malee Ibroota boqonnaa 12 keessatti Kiristoos gammachuu fuuldura isaaf jiruuf jedheeti dhiphina keessa jiru dagatee jedha. Dhageessanii Ibroota boqonnaa 12 irratti jechuudha. Ibroota boqonnaa 12 irratti Kiristoos gammachuu isa dura jiru sanaaf jedheeti lakkoofsa 2 irratti jechuudha. Gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedheeti dhiphina isarra ga'u hundumaa keessatti obsaan danda'u bareeda. Obsaan danda'e keessa darbe. Maali gammachuun fuuldura isaa jiru beektu? Gammachuun fuuldura Kiristoos, gammachuun Kiristoos fuulduratti ilaalaa jiru fannoo irra taa'ee maal beektu? Fayyina koo fayyina keessaniiti. Dhiiga isaa isa dhangala'u sanaan, lubbuu isaa isa dabarsee kennaa jiru sanaan, lubbuu
miliyoonaan lakkaaman kan lakkoofsi isaanii namni lakkaa'uu hin dandeenye isa isaan fayyuuf jirantu fuuldura isaatti isa ilaalee dhiphina isaa sadagachiise. Fayyuu koof fayyuu keessantu dhiphina isaa sadagachiise jechuudha. Mul'ata boqonnaa 7 lakkoofsa 9 irratti gosa hunduma keessaa kan bahan lakkoofsi isaanii kan hin beekamne fuuldura teessoo waaqayyoo dhaabbatanii fayyinni keenya lakunoo waaqa keenya biraati hoolicha biraati argama kan jedhan faarfannaan isaan faarfachuuf jiran fuuldura isaa jira jechuudha. Kun dhiphina inni keessa jiru sadagachiise. Maqaan waaqaaf hin galateeffame haa ta'u. Gaafa jaalalli Kiristoos kun nuuf gale nutis haala keessa jirru hundumaa dagannaa jechuudha. Akka ijoollee sadan sanaa ibidda dachaa 7 fuuldura dhaabbanneeti waaqni keenya nu oolcha jechuu dandeenya jechuudha. Wanti nu sochoosu tokkollee hin jiru jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Waa'ee kanaa akka isaan kanaan guutamaniif ture kan Phaawulos warra Efesooniif kadhatu. Ofii isaa otoo finyoo sibiilaatiin hidhamee jiru. Finyoo sibiilaatiin otoo hidhamee jiruuti kan inni dhiphachaa jiru garuu ofii isaatiif miti. Ofii isaatiif miti. Waldaa kiristaanaatiif dhiphachaa jiru. Ifin achuma keessa taa'ee iyyuu kan nuti ilaalaa turre akkanani iddoo man jiru kanatti iyyuu sirriitti akka wangeela kana lallabuuf naaf kadhadhaa jechaa ture iddoon sibiilaan hidhametti. Akkatti kan of nama dagachiisu maal jedhetu dhiphina ofii kan nama dagachiisu jaalala Kiristoos hubachuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru ayyaana addaa waaqayyo nuuf baay'isu kan guyyaa har'aa lakkoofsa 20-21 obboleessi koo Kadir mata duree kanarratti waan isa bira jiru nuuf qooda. Sana booddee paasteriin illee baga nagaan dhuftanii nagaa nu gaafadhaa. Sana booddee yaada xumura irratti yaada nuuf kennanii sagantaa keenyaan goolabna. Paaster nagaa nu gaafadhaa. Nagaan waaqayyoo inni jiraataan hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Naguma gooftaa galata. Ameen. Dhaggeeffataan jira. Eebbifamaa turtii gaarii. Okay. Kadoo itti nuuf. Tole, nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif iyyuu haa baay'atu. Akkam jirtu? Naguma gooftaa galatu kadoo. Galata waaqayyoo baga jiraattanii baga deebinee ol geenye waaqayyoon isa kanaaf hin galateeffannaa. Waaqayyo waan ittiin jennee galateeffannuu qabnu sababiin isaa waaqayyo waan hedduu nuuf godheera. Carraan amma nuti qabnu kunis carraa addaati. Isuma kanaafis waaqayyoon galateeffannaa. Nagaa nuuf laatee biyya lafaa ishee rakkistuu fi hamminaan guuttee kana keessatti jiraanne sagalee waaqayyoo wajjin barachuu dandeenyeerra. Kun gochaa waaqayyooti malee kan qaama kan biraa miti. Isa kanaafis maqaan waaqayyoo keenya dachaa kan galateeffame haa ta'u jechuun jaalladha. Kutaan barumsa keenya har'aa Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 20-21 irratti siiriyeeslii xiyyeeffata. Lakkoofsa 20 fi 21 irratti yaadni Phaawulos nuuf kaa'ee yaada baay'ee abdii namaaf laatudha. Yaada baay'ee bareedaadha. Yaada baay'ee miidhagaadha. Kiristaanummaatti akka cimnuuf kiristaanota ta'uu keenyatti immoo warra kan waaqayyoo ta'uun keenya immoo bu'aan inni qabatee nuuf dhufu maal fa'aadha. Kadir sagalee kee ol kaasitinoo. Kadir sagalee kee. Toli, sagaleen koo jira amma. Amma gaarii. Okay. Annaa Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 20-21 irratti yaada jiru ilaalla. Kutaa kana irratti Phaawulos hafuura qulqulluun geggeeffame bu'aa kiristaanonni kan waaqayyoo ta'uu isaaniitiin argatanidha kan kaa'amee jiru. Bu'aan kiristaanonni argatan kuni biyya lafaarraa fi akkasumas immoo waaqa irrattis bu'aa argamudha. Inni kun immoo waan guddaadha jechuudha. Maal jedhaa istimee dubbisnee jalqabnaa. Inni humna isaa lakkoofsa 20 irraan dubbisaa jira. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 20 kinoo Tolosaan fuula isaarra kaawwateera. Inni humna isaa
isa nu keessatti hojjetuun wanta nuyi kadhannuuf wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaarra safara malee caalchisee gochuu hin danda'a jedha. Humna isaa isa nu keessatti hojjetuun wanta nuti kadhannuu fi wanta nuti yaaduu dandeenyu hundumaarra safara malee caalchisee isa nuti yaadnu qofa osoo hin ta'in isa nuti hin yaadneyyuu isa nuti yaadnu immoo sirriitti caalchisee safara malee jechuun baay'ee caalchisee nuuf gochuu danda'a kan jedhudha. Kan asitti arginu kuni kun immoo ta'uudhaaf humni isaa nu keessa jiraachuutu irra jiraata. Humna isaa isa nu keessa jiru sanaanii Waaqayyo waan kadhannuuf waan yaadnu safara malee nuuf gochuu akka inni danda'u arginee jenna jechuudha. Humni isaa immoo nu keessa jiraachuudhaaf maalfatu barbaachisa? Safara malee warri Waaqayyo waan baay'ee isaaniif godhu kun warra akkamiiti kan jedhu lakkoofsa 20 kana ilaallee gara lakkoofsa 21tti dabarra. Kutaa kanarratti daayirektilii kan argannu namni jalqaba Waaqayyoon garaa isaa keessatti simachuutu irra jiraata. Jalqaba namni Waaqayyoon fudhachuutu irra jiraata. Jalqaba namni Waaqayyoof gad of deebisuutu irra jiraata. Jalqaba namni kan Waaqayyoo ta'uutu irra jiraata. Jalqaba namni Kiristoos garaa isaa keessa seenutu irra jiraata. Sana booddee inni nuti kadhannuu fi inni nuti barbaannu, inni nuti yaadnu safara malee akka namuuf kennamuu danda'u, Waaqayyo akka kennuu danda'u Phaawulos ifa godhee dubbata jechuudha. Kana wajjin wal qabsiisnee macaafni qulqulluun seenaa kana wajjin maal faa dubbata kan jedhu istimee kutaalee macaafa qulqulluu kan biraa isa kana wajjin wal qabsiisnee ilaaluuf yaalla. Istimee seenaa Salamoon dubbachuun barbaadan karaa addaatiin seenaa mooticha Salamoon dubbachuun barbaada. Tokkoffaa Mootota boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irraa. Kutaa kanarratti kan argannu akkas jedha. Seenaa isaa gabaabseen isinitti himaa garuu macaafa keessaa kutaa kana isiniif dubbisa. Isin kan argattan tokkoffaa Mootota boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irraa kaastanii amma godaatti yoo dubbistanii waan Waaqayyo mooticha Salamooniif godhe argitu. Sababbiin inni Waaqayyo isa kana godheef ammoo maalinni kan jedhus ammoo walqabateeti yaada jirutu jira. Kana wajjin wal qabsiisnee kan ilaallu lakkoofsa 13 irraa akkasuma immoo wanta ati anaaf kenni jettee wanta anaaf kenni jettee ana hin kadhatin ulfinaa fi badhaadhummaa dabalee siif nan kenna. Mootota bara kee keessa jiraatan hundumaa keessaa kan siin qixxaatu hin argamu jedha. Waaqayyo mooticha Salamooniif kan inni raawwate maalinni kan jedhudha. Duubatti deebinee lakkoofsa 10 irraatii akkasiniif dubbisuun dirqama. Salamoon mootichi kana kadhachuun isaa Waaqayyoon hin gammachiise. Maal kadhate? Salamoon mootichi maal kadhate kan jedhuu fi seenaa isaa gabaabseen isinitti himaa. Ergi mootii ta'ee booddee saba Israa'elii geggeessuudhaaf mootichi Salamoon Waaqayyoof aarsaa yommuu dhiyeessu argina. Aarsaan inni dhiyeessu manni qulqullummaa Waaqayyoo hin ijaaramne kan Daawit ijaaruuf ture garuu kan ilma isaatti darbee manni qulqullummaa Waaqayyoo iddoo itti Waaqayyoon waaqessan hin ijaaramne ture. Sababii kanaaf tulluuwwan gaara adda addaa irratti Waaqayyoof aarsaan dhiyaata ture. Salamoon mootichi erga mootii ta'ee saba Israa'el geggeessuuf qajeelummaadhaan geggeessuudhaaf jecha aarsaa Waaqayyoof dhiyeesse. Aarsaan inni dhiyeesse takkaa aarsaan akkasii dhiyaatee hin beeku. Qalma 1,000 gaara yookiin tulluu Gibe'oon irratti dhiyeesse jechuudha. Salamoon erga isan dhiyeessee booddee waan Waaqayyo itti dubbatetu jira. Lakkoofsa 5 irraatii gaafa dubbistanii jaarraatii gaafa dubbistan Salamoon abbaan koo Daawit fuula kee duraa amanamummaa fi qajeelummaadhaan gara toolinaanis waan deddeebi'eef garbicha kee kanatti gaarummaa guddaa argisiifteerta. Gaarummaa guddaa kanas isaaf eegdee ilma iddoo isaa bu'e bara kana teessoo isaarra taa'uu hin kenniteef jedhee lakkoofsa 7 irratti yaa Waaqayyo gooftaa koo ani garbichi kee iddoo abbaa koo Daawit mootii akkan taa'u gooteetta. Ani garuu ijoolleedha. Attamitti akkan bulchus hin beeku. Lakkoofsa 8 Mootota tokkoffaa boqonnaa 3 jechuudha. Lakkoofsa 8
Ani garbichi kee saba kee warra ati fo'attee dhuunfaa kee godhatte saba baay'ee guddaa isaa baay'ina isaa irraa kan ka'e lakkaa'amuu hin dandeenye gidduun jira. Kanaafis saba keetiif firdii qajeelaa kennuudhaaf hamaa fi gaarii gargar baasee akkan beekuuf yaada hubataa ana garbicha keetiif kenni. Kanaa achi saba kee saba guddaa kana eenyutu bulchuu danda'a jedhee Solomoon kadhata olaanaa, kadhata guddaa, kadhata garlaafina of keessaa qabu, kadhata laphee cabaadhaan, kadhata gad of deebisuu qabu bifa akkasiitiin fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisee Waaqayyoof aarsaa hammas ga'u dhiyeesse. Kadhata akkasii Waaqayyoof dhiyeesse. Kadhannee Solomoon Waaqayyoof dhiyeesse nuufis fakkeenya ta'uutu irra jiraata. Nu keessaatii ogeessi hin jiru eenyullee. Beekaan hin jiru. Kanaa achi immoo hojii Waaqayyoo hammana ga'u isa kaleessa barachaa turre. Hubannaa fi ogummaa Waaqayyoo isa hammana ga'u argachuudhaaf nuti dandeettii fi ogummaan nuti qabnu limitididha yookiin immoo xinnoodha, muraasadha. Muraasadha, baay'ee muraasadha. Yoo Waaqayyo nuuf kenne malee hubannaa akkasii fi ogummaa akkasii argachuu hin dandeenyu. Solomoon isa kana bare. Isa kana baruu isaatiin Waaqayyoof maal dhiyeessee karaa addaatiin kadhata addaa Waaqayyoof dhiyeesse. Kadhati addaa Waaqayyoof dhiyaate kun immoo Waaqayyo akka isa keessa seenu hojii isaa karaa isaa akka hojjetuuf ammoo haala mijeesse jechuudha. Sana booddee lakkoofsa 9 kanaafis saba keetiif firdii qajeelaa kennuudhaaf jedha. Solomoon gaafa kadhannaa isaa dhiyeeffatu, wawwaannaa isaa gaafa dhiyeeffatu, hamaa fi gaarii gargar baasee akkan beekuuf yaada hubataa ana garbicha keetiif kennii jedheen. Yaada hubataa. Maaliif? Tokkoffaa inni yaada hubataa akka hin qabne beeka. Lammaffaa yaada hubataa akkasii kan kennuu danda'u Waaqayyodha. Phaawulosis warra Efesoonitti kan himaa jiru, kan dubbachaa jiru, ergaan Phaawulos warra Efesoonii fi akkuma kana warra Kiristoos Yesuusitti amananiif kan dubbataa jiru yaada hubataa kana kan kennuu danda'u Waaqayyodha. Waaqayyo isa kana gochuu hin danda'a. Kan isa dhoorku tokkollee hin jirudha. Solomoon kana beekaa fi Waaqayyoon duratti aarsaa qalma 1,000 ga'u maal irratti dhiyeessee? Gaara Gebo'oon irratti dhiyeessuudhaan Waaqayyoof kadhata dhiyeessee jechuudha. Kanaafuu karaa maddaatiin kan ilaaluu qabnu qabxiin inni cimaan tokko Solomoon kutaa kanatti gad of deebisuusaa, ofii isaatii homaa gochuu akka hin dandeenye hubachuusaa, yaada hubataa fi qajeelaa ta'e kan ittiin saba Israa'el geggeessu akka hin qabne beekuusaa arge. Kanaaf Waaqayyotti hirkate. Waaqayyo hubannaa akkasii isaaf kenne malee saba kana, saba bal'aa kana, saba guddaa kana geggeessuun ulfaataa akka ta'e isaaf galeera. Lakkoofsa 10 irratti Solomoon mootichi kana kadhachuun isaa Waaqayyoon hin gammachiise jedha. Waaqayyoon duratti dhiyeeffachuun isaa Waaqayyoon hin gammachiise. Sana booddee Waaqayyo maal jedheen? Waaqayyo kanarratti Solomoon mootichaan ati ofii keetii sooramuu diinota kee fixuuf otoo hin ta'in saba qajeeltootti bulchuuf firdii qajeelaas kennuu fi ogummaa fi hubannaa namni kanaan dura argatee hin beekne yookiis si'achi argachuu hin dandeenye siif nan kennaa jedhee jechuudha. Maarree kana kennuu kan danda'u eenyudha? Qaamni tokko yoo jiraate Waaqayyo duwwaadha. Kana gochuu kan danda'u Waaqayyo duwwaadha. Phaawulos isa kanadha kan inni dubbachaa jiru. Isa Solomoon kadhate caalaa Waaqayyo ogummaa inni barbaade caalaa, beekumsa inni barbaade caalaa, dandeettii hamaaf gaarii gargar baasuu inni kadhate caalaa Waaqayyo soorummaa biyya lafaa, maqaa gaarii waan hedduu kenneef, badhaadhina akkasuma kan waan akkas fakkaatu kana Waaqayyo Solomooniif kenne jechuudha. Hin danda'a jechuudha Waaqayyo walumaa galatti. Kana gochuuf kan danda'u yoo jiraate Waaqayyo malee qaamni kan biraa hin jiru.
eenyullee argatee hin jiru. Kan Salomoon argate sana qaamni kan biraa tokkos kan argate hin jiru. Maal jedhe Waaqayyo Salomooniitiin? Akkasuma immoo wanta ati anaaf kenni jette ana hin kadhatin ulfinaa fi badhaadhummaa dabalee siif nan kenna. Mootota bara kee keessa jiraatan hundumaa keessaa kan siin qixxaatu hin argamuuttiin jedhe. Salomoon badhaadhummaa hin arganne, hin kadhanne, ulfina hin kadhanne, qabeenya hin kadhanne, maqaa gaarii fi saba duratti beekamtii argachuu hin kadhanne, ogummaa fi hubannaa saba isaattiin geggeessu duwwaa kadhate. Kanaafidha. Maatiyus boqonnaa 6:33 irratti Kiristoos Yesuus kan inni akkas jedheef. Maatiyus 6:33 irratti Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaadutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Kan inni jedheef kanaafidha jechuudha. Waaqayyo irraa waan barbaannu argachuudhaaf biyyuma lafaa kanarratti gaafa jiraannu waan biyya lafaa irratti ittiin jiraannu sirriitti argachuudhaaf maal barbaaddachuu qabna? Mootummaa Waaqayyoo, yaada keenya mootummaa Waaqayyoo irratti hidhachuudha. Saba Waaqayyoo tajaajiluudhaaf karoora keenyis jalqabaa ta'uutu irra jiraata. Kanaan achi Waaqayyo waan nu barbaachisu hundayyuu hin kenna jechuudha. Salomooniif akkuma kenne waan inni hin gaafanne, waan inni hin kadhanne akkuma kennee fi nutis Waaqayyoof dhaabbachuudhaaf gaafa murteeffannu waan qabnu hundaan Waaqayyoon tajaajiluudhaaf gaafa murteeffannu Waaqayyo kan biraa kan nu barbaachisu hundayyuu isa nuti kadhanne irra caalchisee safara malee sanu hubannaa qofa miti, beekumsa qofa miti, dhoksaa Waaqayyoo qofa miti. Dachee kanarratti kan ittiin jiraannu badhaadhina illee nuuf kennuuf Waaqayyo amanamaadha. Kun faayidaa warri Waaqayyotti qabamanii jiraatan yookiin immoo Waaqayyo garaa isaanii keessa warri jiru argatanii lafarratti argatanidha. Lafarratti dachee irratti jechuudha. Salomoonis dachee kanarratti argate. Kanaaf Waaqayyoon kan isa dhoorku tokko illee hin jiru hin danda'a jechuudha. Waaqayyo lafarrattis nu badhaadhina nuuf laachuudhaaf wanti hin jiraannu nuuf laachuudhaaf waan nu barbaachisu hundumayyuu waan nuti isa gaafannu qofa osoo hin ta'in kan nuti isa gaafanne iyyuu nuuf kennuudhaaf kan isa dhoorku wanti tokko illee hin jiru. Wanti tokko illee kan isa dhoorku hin jiru jechuudha. Hin danda'a jechuudha. Phaawulos isa kana kan dubbachaa jiru. Isaniyyuu safara malee caalchisee gochuu hin danda'a. Safara malee caalchisee gochuu hin danda'a. Kana wajjin wal qabsiisnee akka Salomoon namoonni garaa cabaadhaan fuula Waaqayyootti dhiyaatan kan ani beekumsa hin qabu, ogummaa hin qabu, akkamitti si tajaajiluu danda'a jedhaniiti Waaqayyoon duratti dhiyaatan warri akka Ermiyaas, warri akka Geediyoon fa'aa, warri akka Isaayyaas fa'aa hidhiin koo xuraa'aadha jedhaniiti Waaqayyoon duratti gad of deebisan warri akkasii kunniin badhaadhina biyya lafaa waan biyya lafaa irratti isaan fayyadu qofa osoo hin ta'in kan biraas kan isaan argatan jiru. Waan kadhatan qofa osoo hin ta'in kan biraas kan Waaqayyo dabalee isaaniif kenne jira. Kanaaf Waaqayyotti qabamuun bu'aan isaa kan biyya lafaa isa kanadha. Lakkoofsa 21 irratti gaafa laallu immoo kanaaf karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf hooqubaan haa ta'u. Amiin jedha. Amma immoo faayidaa kan biraa warri Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatan kan argatan argina. Ilaamee sirriitti xiyyeeffattaniitu taanaan karaa Kiristoos Yesuus lakkoofsa 21 Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irraa kanaaf karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti qabxii sadiitu ka'e. Tokko karaa Kiristoos Yesuus, lammaffaa waldaa kiristaanaa keessatti, sadaffaa immoo dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf hooqubaan haa ta'u. Ameen jedha jechuudha. Inni kun kan agarsiisu daayireektilii dhimma kiristaanonni karaa Kiristoos Yesuus jireenya bara baraa keessatti hirmaachuuf carraa argatanidha. Kiristoos Yesuusii fi waldaa Waaqayyo
Phaawulos wal bira qabeeti kan inni agarsiisu Kiristoos Yesuusii fi waldaa. Sababbiin isaa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuusii karaa waldaas galatas argataa jechuudha. Maal jechuudha kutaan kuni Waaqayyo tokkoffaa yeroo qonnaa Yohaana Abbaa ulfina ansi biraa qabaachuu. Sagaleen kun jiru jira. Amma reef dhufa kadhoo. Okay. Kiristoos Yesuus yeroo biyya lafarra deddeebi'aa ture Waaqayyootiif ulfina guddaa kenneera. Gaafa kana jennu eenyummaan Kiristoos Yesuusii kan waaqummaa hin jiru jechuu keenya miti. Eenyummaan Kiristoos Yesuusii kan waaqummaa hin jiru jechuu keenya miti. Kiristoos Yesuus abbaa isaatiif ulfina kenneera. Abbaadhaaf ulfina kennuu jechuun ammoo Waaqayyo abbaadhaaf ajajamuu jechuudha. Waan Waaqayyo jedhe raawwachuu jechuudha. Kiristaannis haala kanaan Waaqayyoof ulfina kan kennuu danda'u. Waan Waaqayyo barbaadu raawwachuudhaan Waaqayyoon kabajuu dandeenya. Yeroo tokko ulfinni siif haa ta'u jechuu qofaan waan Waaqayyo ulfina argatu nutti fakkaata. Ulfinni siif haa ta'u, galanni siif haa ta'u waan jenne duwwaadhaaf namni waan ulfina argatu nutti fakkaata. Yookiin immoo Waaqayyo waan ulfina argatu nutti fakkaata. Waaqayyo garuu caalatti warra isaaf ajajamanii fi fedha Waaqayyo warra raawwatantu dhugumaan Waaqayyoof ulfina kenne. Warra waan Waaqayyo jedhe dhaggeeffatanii hojiitti jijjiirantu dhugumaan Waaqayyoof ulfina kenne jechuudha. Kiristoos Yesuus Waaqayyoof abboomamuudhaan abbaa isaaf ulfina kenneera. Akkuma kana immoo warri Kiristoos Yesuusitti amanan Waaqayyoon ulfina kennuu yoo barbaadan Waaqayyoof abboomamuudhaan ta'a jechuudha. Karaa kanaa warra kan Waaqayyoo ta'uu keenyas mirkaneessuu dandeenya. Kun maa inni Phaawulos asitti kan dubbachaa jiru karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf oqubaan haa ta'u kan jedhu Waaqayyo abbaan oqubaa kan argatu karaa Kiristoos ulfina argata. Waaqayyo abbaan waldaa Waaqayyoo keessaanii ulfina argata. Maal jechuudha kun? Maal jechuudha? Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaa tokko miseensa waldaa kiristaanaa keessa waan jiruufi warri Kiristoos Yesuusiin qaban immoo Waaqayyoon galateeffachuudhaaf jiru. Sababbiin isaa Kiristoos Yesuus isaan keessa jira. Jireenyi isaanii kan Kiristoos wajjin wal fakkaata waan ta'eef isaan Kiristoositti qabamanii jiraatu. Akkuma Kiristoos Waaqayyoof abboomamee jiraate sana isaanis Waaqayyoof abboomamanii jiraachuudhaan Waaqayyoof oqubaa kennu, Waaqayyoof galata kennu. Walumaa galatti kutaan kun kan agarsiisu Kiristoos Yesuusiin taanee nuti Waaqayyoof oqubaa galchuu akka dandeenyu kan ibsu fi Waaqayyoon Kiristoos Yesuusiin keessa keenyatti dursinee simachuudhaan warra kan Waaqayyoo ta'uun baay'ee barbaachisaa akka ta'e kutaan kun bareechee dubbataa jechuudha. Kanaafidha waldaan kiristaanaa Kiristoosiin waan qabduuf
waaqayyoof galata kan galchitu, oqubaa kan kennitu. Namni Kiristoos Yesuusiin hin beekne, namni Kiristoos Yesuusiin hin fudhanne waaqayyoof oqubaa galchuu hin danda'u. Kiristoos waaqayyo abbaadhaaf ulfina kenne gaafa jennu maal jechuudha? Yookiin hin kabaje waaqayyoon yoo jennu maal jechuudha? Yesuus fooniin lafarratti deddeebi'aa ture, nama obboleessa keenyadha akka keenya, waan hundumaan nama ta'e jechaa turreerra kana dura, barumsa kana duraa keessatti. Waaqayyoof ulfina kennuun immoo amala nama waaqayyooti. Kiristoos Yesuus guutummaan guututti abbaadhaaf ajajamuun kan inni isa barbaachisee fi amala abbaa qabaatee jiraachuudhaaf yeroo kana abbaan ulfina argata. Maal jedheeyyuu kutaa isaa illee yoo yaadanne isa ati na abboomte raawwadhee ulfina siif kenneeraa jedha Yesuus Kiristoos. Abboommii waaqayyoo raawwachuudhaan Yesuus abbaa isaaf ulfina kenneeraa jechuudha. Haaluma kanaan ammoo kiristaanonnis abboommii waaqayyoo raawwachuudhaan waaqayyoof ulfina kennuu qabu. Isa kana warri godhan ammoo warra Kiristoos Yesuusiin fudhatanii fi isatti amananidha jechuudha. Walumaa galatti namni kan waaqayyoo ta'e badhaadhina lafarraa hubannaa ogummaa kan waaqayyoo akkasumas immoo Kiristoos Yesuus wajjin waaqayyo abbaaf oqubaa galchuudhaaf kan qophaa'e akka ta'e kutaan barumsa Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 20 fi lakkoofsa 21 irratti barreeffame nutti agarsiisaa jechuudha. Kanarraan kan hafe Paasterii fi Tolosaan warri kaanis yaada dabaltanii gaafiif deebiidhaanis cimsuu ni dandeenya. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen kadho waaqayyo dachaa isa eebbisu eebbifamii. Paaster yaada nuuf kennuu dandeessu taanaan nutti tola. Haala mijataa keessa jiru. Okay, tarii paasteriin haala mijataa keessa yoo jiran ta'ee dhugaa dubbachuuf heertuun kun lamaan waan baay'ee bal'aa of keessaa qaba. Innaa obboleessi keenya Kadir sirriitti gadi fageenyaan wanta nuti hubachuu qabnu nutti dubbatee jira. Wanti addaa itti dabalamuu danda'u illee hin jiru. Garuu heertuma kana sirriitti ifa kan godhu heertuma macaafa qulqulluu kanneen biroo walii wajjin ilaaluun illee danda'ama jechuuf malee. Paaster jirtu? Okay. Paasteriin waan mijataa fi jiru natti fakkaatu. Mee ani yaaduma gabaabaa jedheetaniin nan xumura. Ani yaada dheeraa hin qabu. Kadir sirriitti dubbatee jira waan ta'eef waan xumure. Phaawulos kan inni jechaa jiru xumura irratti yaada guduunfaati kun. Yaada kanaan dura dubbachaa ture yeroo walitti qabu maal jedhee keessumaa lakkoofsa 19 irratti waan inni jedhe dhageenyeerra. Jaalala Kiristoos safara beekumsa namaa bira darbu beektanii jedheeti akkasiin guutamtaniif hamma guutummaa waaqayyoo bira geessanitti akkasiin guutamtaniif kan jedhu of keessaa qabannaa. Erga kana jedhee booddeeti sana booddee inni yookiin waaqayyoo humna isaa isa nu keessatti hojjetuun jedhanna. Waaqayyoo gaafa nuti isatti of kennine ofii isaatiin nu keessatti ni hojjeta jechuudha. Wanti hedduu namatti tolu isa Phaawulos yeroo tokko ani waaqayyoon waraansa keessa koo akka inni narraa kaasuu fi yeroo 3 kadhadhee garuu inni ayyaanni koos gaa humni koo dadhaboota keessaan dhimma isaa hin raawwata naan jedhee jedhe. Maqaa waaqayyoo hin galateeffamee haa ta'u. Waaqayyoo nu keessatti hojjeta. Humna isaa nu keessatti hojjetuun immoo waan nuti kadhannuuf wanta nu yaaduu hin dandeenyu hundumaarra safara malee caalsee gochuu hin danda'a. Amma waan tokko isin gaafachuun barbaada akka isin itti yaaddaniif jecha wanta isin barbaachisu hundumaa kadhattanii beektu jechuun yeroo hundumaa waan isin barbaachisu hunda
kan isin qabdan hundumti waan isin kadhattaniif isinii kenname. Akkasinitti yaaddan nan barbaada. Waan isin barbaachisu hunda naaf kenni jettanii kadhattanii beektu. Ani yeroo baay'ee akka dhuunfaa kootitti wanti ani argadhe jireenya koo keessatti wanti ani amma qabu jireenya ni qabu qilleensa ni arganu nagaan ani qabu fayyaan ani qabu hundumti wanti ani qaba jedhu hundumti isaayyuu waan an kadhadheef osoo hin taane Waaqayyo utuma nan hin kadhatiin naa kenne waan baay'ee isaa. Otuma ani hin kadhatiin waan baay'ee isaa naaf kenne Waaqayyo. Isin akkam qilleensa kanaaf kadhattanii nagaa kanaaf kadhattanii yeroo baatan wantoota argattan hunduma waan qabdan hunduma kadhattaniit argattanii moo Waaqayyo otuma isin hin kadhatiin isiniif kenne. Dhugaa dubbachuuf Waaqa keenya guddisnee galateeffannaa. Wanti baay'een nuti qabnu otooma nuti hin kadhatiin, utuma nuti hin gaafatiin waan nu barbaachisu hunduma nuuf guute Waaqni keenya. Kanaafidha kan inni wanta nuyi kadhannuuf wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaarra safara malee caalchisee gochuu danda'a kan inni jedhu nu keessatti. Waan nuti kadhannu ol jechuudha. Wanti nuti yaadnu ol. Macaafni qulqulluun keenya nda'um Roomeen boqonnaa 8 maal nuun jedha? Roomeen boqonnaa 8 lakkoofsa 26 irratti Roomeen boqonnaa 8 26 irratti hafuurichi immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara. Nuyi maal kadhachuun akka nuuf barbaachisu akka ta'utti hin beeknu. Hafuurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenye nuuf hin kadhata. Argitanii? Kanaafiyyuu nuni maal kadhachuun akka nuuf barbaachisu akka ta'utti hin beeknu jedha. Waanuma nu barbaachisullee kadhachuu hin dandeenyu bara. Waanuma nu barbaachisu hunda akkaataa kadhachuu qabnuun dhiyeeffachuullee hin dandeenyu bara. Garuu Waaqayyo waan nuti kadhannuun olitti, wanta nuti yaadnuun olitti waan nu barbaachisu nuuf kenna. Maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Daawit faarfannaa isaa keessatti maal jedha beektu? Faarsaa 139 keessatti. Heertuu kana isiniif dubbisuun barbaada. Faarsaa 139 keessatti. Utuu ani afaan koo keessaan baasiin jedha. Utuu ani hin dubbatiin maqaa Waaqayyoo kan galateeffame. Lakkoofsa 4 irratti Faarsaa 139 lakkoofsa 4 irratti maal jedha? Utuma dubbiin afaan kootii hin ba'iin isa ani jechuuf ture hundumaa ati durillee beekte yaa Waaqayyo jedha. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Otuma dubbiin afaan kootii hin bahiin isa ani jechuuf ture hunduma ati durillee beekte yaa Waaqayyo. Ati karaa hundumaan naannoo kootti argamtee harka kee anarra qabdee jirta. Wanta dinqisiisaa akkasii kana beekuun humna koo gararraa anaa oli isa bira ga'uus hin danda'u jedha. Argitanii? Tilmaamuma isaa kanaafidha kan inni jedhu maal jedhe Phaawulosis iddoo kanatti? Wanta nuyi kadhannuuf wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaarra safara malee caalchisee gochuu danda'a kan jedhu. Maali Waaqni akkasii? Maali Waaqni akkasii? Kanaafidha Phaawulos Daawit maal jedhee? Ati karaa hundumaan naannoo kootti argamtee harka kee narra qabdee jirta. Wanta dinqisiisaa akkasii kana beekuun humna koo gararraadha. Wanta dinqisiisaa akkasii kana beekuun humna koo gararraadha. Phaawulosis warra Efesooniitiin kan inni jechaa jiru Waaqayyo wanta nuyi yaaduu dandeenyu, wanta nuti tilmaamuu dandeenyu, wanta nuti kadhannu olitti nuuf gochuu danda'a. Garuu Phaawulos iddoo kanatti saba kanaaf otoo kadhatuuti warra Efesooniif otoo kadhatuuti garuu guutuutti amantii Waaqayyo irratti qabu immoo ifatti baase iddoo kanatti jechuudha. Waaqayyo waan kadhate kana hundumaa akka inni raawwachuu danda'u sirriitti ibse jechuudha. Ani heertuu tokko isiniif dubbiseen paasteriitti isin dabarsaa paasterii yoo isaaniif mijata ta'e Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti
Maal jedha isinitti fakkaata shanirraa kaasee? Isin keessaa nama tokkotti ogummaa yoo hir'ate Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu inni isin kennaaf jedha. Itti fufee kan jiru hin barbaadani garuu. Garuu jedha itti aane. Garuu utuu hin mamiin amantiidhaan haa kadhatu jedha. Utuu hin mamiin amantiidhaan haa kadhatu. Namni mamu akka dhahaa galaana isa qilleensa asiif achi oofamee darbatamuuti. Namni akkasii gooftaa biraa waan an argadha jedhee hin eeggatiin jedha. Sinii galee? Kanaaf iyyuu Phaawulos Waaqayyo irratti amantii guutuu qaba jechuudha akka inni raawwatu. Waan safaraa ol ta'e akka inni raawwatu. Maqaan Waaqayyo kan galateeffamee ta'u. Kanaaf iyyuu wanti hundumti kan nuti argannu immoo karaa Kiristoos akka inni ta'edha kan inni kaasu. Kanaaf karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf hooqumaan haa ta'u jedha. Waaqayyo abbaadhaaf aarsaan galataa nuti dhiyeessinu karaa eenyuu qofaadha jechuudha. Karaa Yesuus qofaadha aarsaan nuti aarsaa fooliinsaa urgaa'u Waaqayyoof kan nuti dhiyeessinu karaa Kiristoos qofaadha jechuudha. Karaa Kiristoos qofaadha. Karaa Kiristoos miti taanaan aarsaan fudhatamuu danda'u tokko illee hin jiru. Isin galee? Sababni isaa Waaqayyo tokkicha ilma isaa kenneera waan ta'eef. Aarsaa hundumaa irra caalu kenneera waan ta'eef. Innaa Efesoon keessatti keessumaa Phaawulos waa'ee icciitii fayyina dhala namaati dhoksaa wangeelaati kan inni kaasu waan ta'eef kan inni hubatamuu qabu iddoon kunillee taanaan galanni keenya karaa Kiristoosidha kan inni dhiyaachuu qabudha kan inni jechaa jiru jechuudha. Akkasii Waaqayyo isa dhageenya nuuf eebbisu tarii paasteriin siniif mijata taana yaadni nu dabalta yoo jiraate paasteriin itti nuuf dabala. Waaqayyo isin eebbisu tole eebbifamaa guddaa. Har'a xinnoo ishee akkuma kaleessa sitti hime xinnoo ishee jeeqamaan ture yaadaan guutummaatti isin duukaa hordofuu hin dandeenye ba'aa seenaadha kanan ture. Garuu boqonnaa sadii xumurri boqonnaa sadii maal fakkaata hin jennee qabxii baay'ee barbaachisaadha kan inni of keessatti qabateeru isa bal'iftanii kan kaaftanii kadir Waaqayyo si haa eebbisu siinillee guddaa eebbifamii. An akka itti hubadhe waan jechuun wantoota jedhaman irratti dabalataan akka waan an hubadhe waan keessa kootiif boqonnaa naa kennan isinii qooduu barbaada. Yeroo baay'ee fudhachuun hin danda'u. Waan isinii qooduu barbaadu maa inni guyyaa kaleessaa kan nu ilaalle 14 kaasee amma 19 yeroo ilaalle Phaawulos irra deddeebi'uudhaan waa'ee maalii dubbata inni waa'ee kadhachuuti kan inni dubbatu. Waaqayyoonan isinii fi kadhadha. Inni kun akka ta'utti jedhee kan biraa mitiitii amma guutummaa Waaqayyoo bira geessanitti jechaadha kan inni kadhate. Amma guutummaa Waaqayyoo bira geessanitti isinii kadhachuu koo addaan hin kutu jedheetu Phaawulos kadhannaan isaa kan yeroo tokko duwwaatu hin taane itti fufiinsa kan qabu ta'uusaa akkasumas immoo ijaaramuun keenya Kiristoositti ijaaramuun keenya guddachuun keenya isa beekuun keenya jaalala isaa beekuun keenya waan addaan citutu hin taane waan itti fufiinsa qabu ta'uusaa ilaallee turre kaleessa. So baay'ee natti tolee kan ture kaleessa yeroo ilaallu 14-19tti barsiisuu duwwaatu hin taane Phaawulos kadhannaadhaan kan hordofe ta'uusaa barsiisutti dabalee kadhannaadhaan immoo jala bu'eetu Waaqayyo ijoollee kee kana ati isaan barsiisii jaalala kee isaan hubachiisii kana isaan beeksisi jechaatu kadhataaf ture jechuudha. Inni kun baay'ee barbaachisaa ta'uusaa gama tokkoon hojii tajaajilootaa keessatti kun amma barbaachisaa akka ta'e yeroon hubadhu gama kan biraatiin immoo nus har'a warri karaa tokkos karaa kan biraa carraa argannee namootaaf dhugaa baanu Waaqayyo jaalala ta'uusaa warri namatti himnu waa'ee Kiristoos Yesuusiin isa dhageenye isa baranne isa mi'eeffanne kana namoonni bifa dhuga ba'umsaatiin isa ta'u bifa barsiisaatiin isa ta'u bifa faarfannaan ta'u namoonni namaaf qooduudhaaf carraa argannu ammam jala buunee itti fufiinsaan immoo namoota dhugaa baaneef kanaaf immoo kadhachuun akka nurra jiru qabxii barbaachisaa akka inni ta'e
ilaaleera jechuudha. Irra deebi'ee sana akka yaadu na godheera. Erga kaleessa wajjiniin sana qorannee booddee. Isa har'aa kana keessatti immoo Phaawulos irra deddeebi'ee isiniifan kadhadha haa jedhu iyyuu malee immoo Phaawulos irra deddeebi'ee isiniifan kadhadha haa jedhu malee utuu walirraa addaan hin kutin itti fufiinsaan isaaniif haa kadhatu iyyuu malee kadhannaan Phaawulosii qofaa isaatti immoo ga'aa akka inni hin taane. Qofaa isaatti immoo ga'aa akka inni hin taane. Kadhannaan nama kamiyyuu perfect akka hin taane, guutuu akka hin taane. Isa immoo ibseetu ammas immoo ija keessan immoo kadhannaa koorra keessanii sababii kanaaf immoo nan jajinaa waan jedhu fakkaata jechuudha lakkoofsa 20 irratti. Mee yaadachuumaaf lakkoofsa 20 nu dubbiftaa Phaawulos tole. Okay. Inni humna isaa isa nu keessatti hojjetu wanta nuyi kadhannuuf wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaarra safara malee caalchisee gochuu ni danda'a jedha. Yaa agartee wanta nuyi yaadnu wanta nuyi goonuu fi wanta nuyi kadhannuun ol isa nuyi kadhanneen ol okay caalchisee gochuu kan danda'u Waaqayyoodha galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Agartanii gama tokkoon Phaawulos amma kana onneensaa banamee ijoollee isaa kanaaf warra barsiise kana warra wangeela isaaniif dhugaa ba'e kanaaf amma kana jabaatee isaaniif kadhachuunsaa utuma isaa ajaa'ibsiifadhuutu inni immoo kaasii jakee anarraa jedhee jechuudha. Amma kadhannaan koo guutuu miti ofiisaati. Waaqayyo isan kadhadhe kana caalaadha kan inni gochuu danda'u. Isan isiniif kadhadhe kana caalaadha kan Waaqayyo gochuu danda'u. Isatti kadhatte caalaadha Waaqayyo gochuu kan danda'u. Sammuu keenyaa ol isa ta'e. Karaa kan biraatiin maal jedha hafuurri qulqulluu? Okay. Maal akka kadhattan hin beektan jedhamti iddoo kan biraatti. Maal akka kadhattan iyyuu hin beektan waanta ta'eef aaduu isaatiin hafuurri qulqulluu maal isiniif godha? Isiniif kadhata. Okay. Wanti nuyi kadhannu is not perfect. Maaliif waan nu barbaachisuu fi waan nu barbaachifne illee dhugaama dubbachuuf yoo ta'e adda baafnee hin beeknu sirriitti. Waan nu miidhuuf waan nu gargaaru illee sirriitti hin beeknu. Waldaa kiristiyaanaafis kadhannu obbolotaafis kadhannu malee jechoonni nu ittiin kadhannu akkaataan nu itti kadhannu akkaataan nu itti sana ibsinu ga'aadhaaf guutuu waan ta'eef miti obboloota ko. Nuyi ga'ee keenya ba'uudhaaf kadhanna. Waaqayyo immoo isa nuyi kadhanne gararraadha kan inni kennuu danda'u. Waaqayyo immoo isa nuyi kadhanne gararraadha kan inni raawwachuu danda'u galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Isa Phaawulos kadhate gaaraa raawwata Waaqayyo. Isinitti hin tolu? Lallabaan abbaa kamuu tajaajilaan abbaa kamuu inni lubadha tajaajilaadha. Ana caalaa garuu isa hafuurri qulqulluu isinii kadhatutu caala. Amma naa galeen fedhii koo Waaqa duratti isiniif ibsa waa'ee keessaniif ibsa irraa kan hafe isarra caalchisee kan kennu Waaqayyoodha. Ani waan har'a isin eebbisuu barbaadu yoo jiraate amma isin kadhattan duwwaatu hin taane amma isin safarattan duwwaatu hin taane amma isin gaafattan duwwaatu hin taane isa isin gaafattanii ol isa isin kadhattanii ol Waaqayyo isiniif raawwatu. Ameen. Isa sammuu keessan gararraa ta'e isa hubachuun isaa isin ajaa'ibsiifatu isa kana yooman gaafadhe ani akkoo kana eegne ishee kana ture kanan eege Waaqayyoorraa. Inni garuu ani ishee kana gaafadhetu laasa kana naa kenne. Yaadattu miti Solomoon yommuu inni kadhate maal barbaaddaa jennaani ani ogummaan barbaadaa jedhe qabeenya miti kan inni gaafate. Ogummaa fufannaa akka itti barbaaddu ilaan immoo itti dabalee qabeenya sii kenneera jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Immoo kanatti dabalee sii kenneera. Isatti kadhattee ol kennuu kan danda'udha Waaqayyo. Akkuma beektan balbala rukutaa isiniif hin banamaa gaafadhaa isiniif hin kennamaa. Kadhadhaa hin argattu.
jedhee inni dubbate Waaqayyo amanamaadha. Hin argattu. Gaafadhaa isinii kennamaa. Kadhadhaa isinii kennamaa. Isinii guutamaa. Isinii raawwatamaa. Amantii akkasii barbaachisa. Amma egaa kan Phaawulos immoo kadhadhaa isiniif kennamaa balbala rukutaa isinii banamaa birisa darbeedha jechuudha lakkoofsa 20 irratti nu arginu. Maaliif wanta kadhattan akka wanta argattanitti maal godhaa akka waan harka keessa galeetti amanaa dhabni kan hin jedhu. Phaawulos isa kadhate kana duwwaa utuu hin taane isa amanuu bira darbeetu isan hin gaafatiniyyuu isa gararraayyuu naa gochuu kan danda'u Waaqayyoodha. Hin danda'a obboloota koo Waaqayyo. Hin danda'a Waaqayyo. Isa isin gaafattan gararraa raawwachuu danda'a. Kanaaf yeroo kadhannu amantiidhaan kadhachuu danda'utu nurra jira. Amantiin gaafachuu danda'utu nurra jira. Isa gaafanne isa kadhanne kan immoo harka keenya keessaa akka galfannetti amantiidhaan fudhachuu danda'utu nurra jira. Isuma immoo duwwaa utuu hin taane ittiin immoo akka ol of hin qabne immoo nama kadhannaa nama akkasiitii waan kana godheef kun naatee jennee akka ittiin ol of hin qabneef immoo isa nuyi kadhanne utuu hin taane Waaqayyo isa nuyi kadhanne olitti gochuu kan danda'u. Ammayyuu mankuusi Waaqayyoo, kennaan Waaqayyoo, hiixannaan Waaqayyoo ammayyuu isa nuyi yaaduu dandeenyu ol akka ta'e irraanfachuun akka nurra hin jirre kutaa kana keessatti kaa'aa jechuudha. Walumaa gala kutaa kaleessaa wajjin wal bira qabee ammas irra deebi'ee ilaaluu kan si yaadachiisu kan hin barbaadu maa inni kadhannaan isaa inni guddaan jaalala Kiristoos akka beektanidha. Kadhannaan isaa inni guddaan Kiristoos isin keessa buluu akka danda'udha. Isin keessa buufachuu akka danda'udha. Isin keessa buufachuu. Yeroo isin mana qulqullummaati jedhe, yeroo isin ijaaramaa jirtu jedhe, maal ta'uudhaaf ijaaramaa jirtu jedhe, mana qulqullummaa kan Waaqayyoo ta'uufidha kan isin ijaaramaa jirtanii jedhe. Mana qulqullummaa kan Waaqayyoo ta'uudhaaf ijaaramaa jirtu. Mana qulqullummaa kan Waaqayyoo immoo maaliif ijaaramaa? Waaqayyo akka inni keessa jiraatuuf ijaarama. Kiristoos isin keessa akka buluuf. Kadhannaan Phaawulos inni guddaan isadha. Erga Phaawulos kadhannaan isaa warra Efesooniif isa kana ta'eeti kadhannaan aniif isin har'a ofii keenyaa kadhachuun nurra jiru Kiristoos Yesuus keessa keenya akka buufatudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kadhannaan keenya kan ta'u nurra jiraatu obboloota koo isa kanadha. Kiristoos Yesuus ana keessa buli. Kiristoos Yesuus onnee koo keessa jiraadhu. Ani siif ijaarsa mana qulqullummaati. Ani siif mana qulqullummaa kee akka hin ta'uuf na gaafatteetta na filatteetta. Maarree keessa koo keessa buufadhu. Ana keessa jiraadhu. Akka ati na keessa hin jiraanne wanti godhu yoo jiraate. Wanti ulfina keetiif hin taane wanti keessa kooti gadi si baasee si dhiibu si ari'u yoo jiraate. Kunoo sittan kennaati dabarseen sitti kennaati buqqisi. Wanti iddoo gadhiisu irra jiraatu keessa kooti iddoo gadhiisu. Kiristoos Yesuus ati immoo ana keessatti buufadhu. Ana keessa jiraadhu. Ana irratti immoo onnee koo fudhadhu. Onneen koo jaalala keetiin. Onneen koo si beekuutiin, si hubachuutiin, si sodaachuutiin haa guutuutii ati onnee koo keessa buufadhu jennee kadhachuutu nurra jira jechuudha. Akka inni nu keessa jiraatu yoo inni nu keessa jiraate duwwaa gara fakkaattii isaatiitti guddachuu dandeenya. Al tokkotu waa'ee Kiristoosiin fakkaachuu kana waan tokko duwwaa isinii kaaseen xumuruu barbaada. Nama baay'ee fokkisu tokkotu ture jedhama. Gurbaa baay'ee fokkisu tokkotu ture. Gurbaan baay'ee fokkisu kuni hiriyyaa dhabe. Hiriyyaa durbaas hiriyyaa dhiiraas hin dhabe. Mana barumsaa dhannaan deeskii isaarra namni taa'u hin jiru. Namni bira isa teessisu hin jiru. Kubbaa taphachuu barbaade namni wajjin hin taphatu hin jiru. Yoo haasofsiisuu barbaade namni wajjin hin haasa'u hin jiru. Baay'ee rakkate jechuudha. Of jibbe qofa galeessa ta'e mana barumsaa dhaquu jibbee lafa gubbaa dhaquu jibbee manaa bahuu jibbee booddee maal murteeffata biyyuma sana gadhiisee baduudha kan inni murteeffate.
biyyuma sana gadhiisee biyya sana keessaa baduu murteeffate. Biyya sanaa hin badee iddoo kan biraa dhaqee bakka dhaqeetti akkuma achi ga'een utuu nama kan biraa wajjin waliin argin dafee suuqii dhaqeetu maaskii yookiin maaskii ishee amma fuularra kaa'an utuu hin taane kan guutummaa fuula namaa haguugu fuuluma namaa kan fakkaatu bifuma namaa kan fakkaatu bareedaa isaa barbaadeetu isa fuula isaarra godhateetu guutummaa fuula isaarra godhateetu isaan namoota wajjin wal baruu jalqabe mana kireeffatee achi jiraachuu jalqabe. Dirree kubbaa dhaqee taphachuu jalqabe hiriyoota argate baay'ee gammade. Taphiisa kubbaatti baay'ee beekamaa ta'e. Sana booda guyyaa tokko hiriyaa durbaa sin argate hiriyoota dhiiraa sin argate guyyaa tokko iddoo kubbaa taphatanitti naannoon itti dhalatee guddate namoonni kubbaa taphiisaaf dhufanii yeroo naasa'u sagalee isaa dhaga'anitti sagaleen kun sagalee abaluu fakkaata jedhanii baruu jalqaban. Itti dhiyaatanii haasofsiisuu yaalaniinnaan haasaansa waan hundumtuu isadha. Hin barane namni kun eenyu akka inni ta'e. Garuu fuulli isaa baay'ee bareedaadha isaan beekan sana miti. Sana booda maal isa godhanii hiriyoota isaa warra inni wajjin taphatutti himani. Gurbaan kun beeknaa mandara keenyatti dhalatee guddate fokkisaan akka isaatii addunyaa kanarra hin jiru. Namni kun maaskii fuula isaatti godhateeti yookiis immoo haguuggii fuulaa godhateeti. Fuula nama kan biraa yookiis fuula kan biraa nama bareedaa fakkaachuu fedhee godhateeti malee kan isaa miti fuulli kun isin goomsaa jedhanii itti himani. Sana booda gaafatan illee maa jechuu keessan hin soobu jedheetu falmate innaan hiriyoonni isaa mee ni ilaalla dhuguma kuni fuula kee ta'uusaa gogaa kee ta'uusaa ni ilaalla jedhaniitu qabanii gangashanii lafatti sukkuumanii maaskii inni godhate sanarraa baasan. Maaskii inni godhate sun waggaa dheeraaf ture kan inni godhate utuu isaan hin dhufin dura jechuudha. Ofirraa baasee hin beeku. Yeroo jalqabaatiif humnaan harkisanii gaafa isaan irraa baasanii fuulli gurbaa sanaa fi maaskiin irraa ba'ee sheeppii inni qabu bareedinni qabu wal fakkaataadha tokkodha kan inni ture. Tokkodha kan inni ture. Maaskii godhachuun isaa dhugumadha gaafa irraa baasan garuu akka warri sun jedhan fokkisaa miti kan inni ture. Maal fudhate? Boca maaskii fuula isaarra jiruu sanadha kan inni fudhate. Boca haguuggii fuula isaarra waggoota dheeraadhaaf ta'e sanadha kan inni fudhate. Sana booda maaliif nu goomsitu jedhanii warra sanatti deebi'anii warra sana yeroo isaan lolantu dhaga'ama jechuudha. Maaliif asinisnii kaase kana obboloota ko. Kiristoos in kan nuyi fakkaannu. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos in kan nuyi fakkaannu ammuma isaa wajjiniin turredha. Ammuma isa jireenya keenya keessa jiraachifne ammuma onnee keenya keessa jiraate isa fakkaachaa deema. Guyyaa tokko ol galchinee sanbata tokko ol galchinee torban guutuu san beeknu yoo ta'e guyyaa sa'aatii tokkoo fi Kiristoos Yesuusiin yaadannee yeroo kadhannaa yeroo lallabaa yeroo wangeelli lallabamu yeroo kadhannaa yeroo sagantaan jiru duwwaa isa onnee keenya keessaa qabaanne sana booda immoo inni gad ba'ee onnee keenya keessatti kan biraatu taphate yoo ta'e kan biraatu qooda fudhate yoo ta'e kan biraatu nurratti immoo yoo ta'e Kiristoosiin fakkaachaa guddachuu hin dandeenyu. Kiristoosiin fakkaachuutti guddachuu kan nuyi dandeenyu halkaniif guyyaa yeroo hundumaa itti fufiinsaan nu keessa jiraachuu yoo danda'edha. Yeroo sana namoonni quncisanii yoo nu ilaalan illee kan isaan argachuu danda'an Kiristoos Yesuus isa keessa keenya jiraatudha. Ameen. Kiristoos Yesuus isa keessa keenya jiraatudha. Karaa kamiin yoo nu gangalchan, karaa kamiin qoranii yoo nu ilaalan ammuma Yesuus ijjiniin jiraanne Yesuusiin fakkaanna, ammuma isaa ijjin yeroo dabarsinii isa fakkaachaadha kan nuyi adeemnu. Kanaaf obboleessa koo obboleettii koo sagantaa kana namoonni hirmaataa jirtan namoonni dhagaa jirtanii Kiristoos Yesuusiin keessummaa guyyaa tokko keessummaa torbanitti guyyaa tokko keessummaa guyyaatti sa'aatii tokko isa hin godhinaati iddoon buufata isaa onnee keessan keessa taa'ee isin keessa jiraachuu isaatiin gara jireenya keessan fakkaattii isaatiitti jijjiiruu akka inni danda'uu fi yeroo hundumaa isa onnee keenya keessaa qabaachuutti qabamnee jiraachuudhaaf mirkaneeffachuu danda'u nurreedha. Kun immoo gochuudhaaf waan isa jireenya keenya keessaa ari'u, isa waan onnee keenya keessaa ari'u, isa of keessaa baasuu danda'utu nurra jira. Waan ulfina isaatiif ta'u akka inni onnee keenya keessa jiraatuu fi kan isa gammachiisuuf kan isa boqochiisu onnee keenya keessaa qabaachuu danda'u nurreera.
kadhannaan keenya yeroo hundumaa akka inni nu keessa jiraatu ta'utu irreera. Kana yoo goonee fi fakkaatti Kiristoositti guyyaa hundumaa guddachuu dandeenya. Kana akka goonuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo isin haa eebbisu. Warri laayikii gochuudhaan giiftii naa kennuudhaan warri inkaarejii na gootan eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Ameen. Waaqayyoon abbaa keenya guddisneen galateeffannaa dhugaa addumaan ergaa galgala kanaa fi heertuuwwan lamman fuuldura keenya jiran kanarratti hundaa'uudhaan Waaqayyo ergaa addaa nuuf dabarseera. Dhugaa dubbachuuf ani hedduu itti eebbifameera. Isinillee hedduu itti eebbifamtaniittu jedheen yaada. Paaster Waaqayyo dachaa isin haa eebbisu. Ayyaana kana caalu Waaqayyo isiniif haa baay'isu. Akkasuma Kadir Waaqayyo dachaa isin haa eebbisu isinillee. Waaqayyoon abbaa keenya galateeffannaa barnoota keenya kanarraa irratti egaa akkasumaan haala kanaan gara walitti qabuutti dhufnaa. Tarii namoonni yaada addaa yookiin gaaffii yoo qabdu taatan nuuf dhiyeessaa ta'e achiin booddee kadhataa xumuraa godhanneeti Waaqayyoon galateeffannee sagantaa keenya goolabna jechuudha. Okay. Amma yoonatti yaadni gaaffiin yaadni addaas hin jiru waan ta'eef soo kadhataa xumuraa godhanneeti sagantaa keenya goolabna. Paaster haala isiniif mijata ta'e keessa jirtu taanaan utuu nuuf kadhattanii natti tola. Tole haa kadhannu. Haaluma isiniif mijateen Waaqa duratti dhiyaadhaatii Waaqayyoon hin kadhanna. Si galateeffannaa ulfina siif dhiyeessinaa. Waaqa guddaa hundumaarra caaltu. Waaqa sammuun keenyaaf hubannaan keenya qoree si bira ga'uu hin dandeenye. Ammoo sitti dhiyaanne, ammoo si beekuuf yaalle caalaattu guddaa ta'uu kee hubachaa beekaa kan deemnu. Nummoo xinnoo gaddeebiyoota lakkoofsatti kan hin galle ta'uu keenya argaa akka deemnu kan goote ati Waaqayyo Waaqa guddaadha barbaraan galanni siif haa ta'u. Sagaleen kee amanamaadha. Dubbiin kee amanamaadha. Yeroo isin lamas sadiis taatanii maqaa kootiin walitti qabamtanitti isin gidduutti hin argama inni jette ati Waaqayyo maqaa keetiin toora kanarratti walitti qabamnee nu gidduutti argamuudhaan waan nu barsiifteef galanni siif haa ta'u. Gooftaa dubbiin kee sagaleen kee galaana keessaa waraabanii fixuu hin dandeenyedha. Lakkoofsota lamaan kana keessaa barumsa guyyaa guutuu barachaa ooluu dandeenyu dhoksaa gadi fagoo achi keessa keessee achi immoo yeroo nuyi gara keetti dhiyaannetti saaqxee nu barsiisu waan jaallatteef ulfaadhu. Ameen. Eeyyee yaa Waaqayyo kan nuyi si gaafanne caalaa gochuu kan dandeessu. Kan nuyi si kadhanne caalaa nuuf kennuu kan dandeessu. Waan hundumaa of harkaa kan qabdu, waan hundumaa irratti gooftummaa kan qabdu. Hin danda'uun si bira kan hin jirre, humna kootii oliin si bira kan hin jirre. Waaqa waan hundumaa gochuuf raawwachuu dandeessuudha galanni maqaa keef haa ta'u. Ameen. Aniif obboloonni koo kadhannaa baay'ee si biraa qabna. Gaaffii baay'ee si biraa qabna. Imaanaa si dura kaa'anne baay'ee isaa qabna. Waaqayyo arguu dadhabe, Waaqayyo naa deebisuu dadhabe, Waaqayyo calluma jedhee kan itti jennu wanti baay'een jiraachuu danda'a. Har'a sagaleen kee nu yaadachiisee kan nuyi si gaafanne caalaa nuuf gochuu akka ati dandeessu. Amantii kanaan yeroo hundumaa fuula kee dura turuu akka dandeenyuuf nu gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Ijoollee kee akka ajaa'ibsiifachiiftu. Ijoollee kee akka afaan qabsiifachiiftu. Sin gaafadha. Waaqayyo san gaafadhee ol naa godhe. Waaqayyo san eeggadhee ol naa godhe. Sagaraan koo barbaade sagaraan koo fedhee ol Waaqayyo naa kenne. Dubbiin isaa amanamaadha. Waaqayyo dhugaadha. Sagaleen isaa dhugaadha. Inni Phaawulos jedhe dhuguma keessa kootti raawwateera. Jennee akka si galateeffachuu dandeenyuuf ijoollee keetiif waan guddaa akka gootuuf sin kadhadhaa jaalala kee haa ta'u. Ameen. Hunda caalaa qabeenya addunyaa kanaa qabduun nu badhaasuu caalaa
Kiristoos Yesuusiin fakkaachuutti guddachuun keenya jireenya bara baraaf kan nu qopheessu ta'uusaa dubbiin kee nutti himeera. Kan ammoo kan nuyi fakkaachuu dandeenyu yoo Kiristoos Yesuus keessa keenya buufate duwwaadha. Hin beekna golli laphee keenyaa qulqulluu akka hin taane. Hin beekna golli onnee keenyaa siif mijataa akka inni hin taane. Siif miti nuyi al tokko tokko yeroo keessa keenya ilaalluuf keessa keenya dhaggeeffannu kan ofitti qaanofnu waan baay'ee isaatu jira. Har'a garuu erga nu barsiiftee si kadhannaa onnee keenya raawwattee qulleessitee iddoo buufata keetii akka gootuuf jaalala kee haa ta'u. Ameen. Wanti kamiyyuu jireenya keenya keessaa yoo dhibe, wanti kamiyyuu mana keenya keessaa yoo hir'ate, Kiristoos Yesuus keessa keenyaan hir'atin. Ameen. Yaa Waaqayyo mana keenya keessaan hir'atin. Ameen. Yaa Waaqayyo abjuu keenya mul'ata keenya keessaan hir'atin. Yaa Ameen. Waaqayyo karoora qabnu keessaa hin hir'atin yaa Waaqayyo. Ameen. Siin dhabuun barbaannu. Kiristoos Yesuus akkati nutti hir'attu hin barbaannu. Addunyaan kun nutti hir'atu karaa meeqa nutti qaawwu karaa kee nutti hin qaawwin. Ameen. Jireenya keenya keessa buufadhu. Ameen. Onnee keenya keessa buufadhu. Ameen. Moo'ii jireenya keenya irratti. Ameen. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Ameen. Ijoollee kee yeroo isaanii sii kennanii sagalee kee qoodan ijoollee kee yeroo isaanii sii kennanii gurra isaanii sii kennanii wanti addunyaa kana kiyaasaan harkisu wanti baay'ee nutu jiru waci baay'ee nutu jiru sagalee keetiif gurra kan kennan qo'annaa dubbii keetiitiif yeroo isaanii kan kennan karaa addaati isaan eebbisi. Ameen. Sammuu isaanii eebbisi yaa Waaqayyo. Ameen. Yeroo isaanii eebbisi Waaqayyo. Ameen. Hubannaa isaanii eebbisi Waaqayyo. Ameen. Hojii isaanii ati eebbisi. Ameen. Galii isaanii ati eebbisi. Madda galii isaanii ati eebbisi. Ameen. Yaa Waaqayyo kan isaan itti jooraaf itti dadhabaa jiran caalaa ofii keetii itti dabartee jireenya isaaniif egeree isaanii akka hojjettuuf jaalala kee haa ta'u. Ameen. Yeroo hundumaa miilla kee jala taa'uu baran isaan mi'eeffachiisi. Ameen. Yeroo isaan siijin dabarsan kun kisaaraa akka hin taane. Yaa Waaqayyo eebbi dachaan gara jireenya isaanii haa dhufu. Ameen. Gaaffii ijoollee keef deebii ta'i. Hibboo isaanii ati hiiqii. Wanta isaanitti addanaa gadi ba'anii dhookatanii gola isaanii keessa imimmaan dhangalaasaa itti jiraatan yoo jiraate imimmaan isaanii haqxee yaa Waaqayyo ijoollee kee gammachiisuun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Kana hunda waan gootuuf ulfaadhu. Bara keenyaa fi hundumaa dhuunfadhu maqaa gooftaa ibsiifattee. Ameen. 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 Waaqayyo dachaa sina eebbisu. Ammallee hamma bara baraatti kan eebbifamtan ta'a. Gooftaan sinaa. Eebbifamaa paaster. Ameen. Eebbifama hundumtu. Okay. Waaqa keenya guddisnee galateeffannaa waa'ee guyyaa kanaaf ani Waaqayyoon guddisee nan galateeffadha dhugaa dubbachuuf hedduu eebbifameera. Isinillee akkasuma hedduu eebbifamtaniittu jedheen abdii guddaa qaba. Maqaa Waaqa keenyaa kan galateeffamaa ta'u. Waaqayyo ammas gara fuulduraatti illee yeroo hundumaa nu eebbisa dubbii isaatiin garuu nuti yeroo hundumaa qophaa'uu danda'u qaba. Yeroo kana wanti sammuu kootti dhaga'amu isa Yesuus namicha sanyii facaasu jedhee fakkeenya fudhate jechuudha. Sanyiin sun dubbii mootummaa Waaqayyooti. Lafti inni irra bu'u sun immoo dhunuudha jechuudha. Yaada keenya jechuudha. Sanyiin kun lafa garaagaraa iddoo garaagaraa irraa akkuma bu'ee dubbii Waaqayyoo haala kamiin fudhachaa akka nuti jirru irratti hundaa'uudhaan firiin nuti kennuu dandeenyullee achuma irratti hundaa'aa jechuudha. Dubbii Waaqayyoo yeroo nutti dubbatamu kana nuti lafa gaarii lafa sanyii irratti facaafamuuf baheessa ta'e lafa sanyii biqilchuu danda'u taane qophaa'uu danda'u qabna malee Waaqayyo gaafa hundumaa nutti dubbata inni eebbisaa. Caba keenya, caba hafuura keenyaa hundumaa Waaqayyo nuuf dhidhiiba. Amantii guutuu Waaqayyo irraa qabna. Maqaa Waaqa keenyaa kan galateeffame haa ta'u, obboleessi koo Kadir Waaqayyo dachaa isaa eebbisu.
Paaster Waaqayyoon mallee dachaa sinaa eebbisu. Akkasuma immoo obboloonni koo gastiirra jirtan Beetii, Gannet, Masii, thank you God for everything lattuu Waaqayyo hamma malee sinaa eebbisu. Waaqayyo sinaa eebbisu akkasuma immoo as jala kan jirtan hundumti keessan jirtu. Waaqayyo sinaa eebbisu halkan warri gara halkanitti deemtan halkan gaarii qabaadha. Akkasuma immoo paasterii fi warri akka paasterii immoo gara guyyaatti deemaa jirtan immoo guyyaa gaarii qabaadha. Waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Nagaan naa tura. Ani karaa koo xumureera. Ameen ameen eebbifamaa hundumti keessan warri barreeffamaan eebbifamaa jechaa jirtanii ijoollee eebbaatii eebbifamaa ammallee waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen eebbifamaa. Mirree waaqayyo dachaa si eebbisu mirree. Eebbi waaqayyo inni dhuma hin qabne siif haa baay'atu. Warri kennaa nuu kennaman eebbifaman kennu. Waaqayyo dachaa si Kennaa warri nu laatan haa eebbifamanii gooftaan isaan haa eebbisu. Manaa bayaa jechaa jirta moo ati maal jechaa jirta deema?